Harga. Shawjete beta milishan lafa furachaa jira, dukeetii furachaa jira, sukkaara furachaa jira, zayitii furachaa jira milishan. Welcome to Doftotic Bakkerton again. Snaka. We charge video brat with teenager. You want to cover the Kagamadi good as Rakaban channel can have a toy that. I'm going to get a notification to Quasi Chorbada. I don't out and comment very Sagarmati Nafanatra. My na binnet mana case si sarim tu. Akat siksan break fair na jolira. Wano magarena si wali barista ni sini. Si subarena ni kana modela. Bijala fai. Si sin paranjiva wa. Kana luwiti narabayet. Barri barang. Mesa tapi mesa shawa garandita wain jalan lagi manun nego vita. Walla gan demera galmi ko nak amte siyade duera yom jan siyarga maluna maluna ay jigayo sti comment nu bizna yaada nama kana isra post vida ichi ma oh anta okuni adjala kana injil tu amma sitti kaate erera mo namni malte golo comment ekkasi kenno toki disi Lubu, yang mana rukutu wala lucu, wala lotre mosila. Yari nama makin David nama ta, bayo na holcero, bayo commenti maybe. Sindu piste be kone TikTok kira teron video to kolalun. Commenting du bisa lagi. Video saya cala commenti tu nama buat sero bayo. Kaya wala longke berida ada jawab dati. Mana boleh sakit? Sif malta. Ati mana boleh sakia? Anafi. Ana boleh. Gafichilli de kono tulfata di fama fana ati mana bude sakiya mal jet yuture soda yachu warashete shifi ati mal walida shay mal siftati mal jedu masuna mu mal jedu turani mal masuna mu mal jedu turani Masanoni warra wal ratti fude fakkeenya faada manatu qabdu yoo adam nabra ratti fude saa masanu jedhamu natti fakkaata tembe ati mana balesa kiya te kono tulfacha era garu gafichi kaba mal siftati eniso Wazai baik kesan bekulen desu, adwana boleh sekoti, adwana boleh sekoti tianaf. Mes ilmu dungma betu tanan, okin makabra ka batanan, fakirnya ke suma ada gay. Mana wala jalan sana, makabra ka batina na motivitan komentir. Don't run! Don't run! A few moments later. Tena baka jazbara tum tibatan ko jazbara phone ara kodi guya kutu oji damne mal damne ma damne oji dam wa finne kete se maati kerate se maate goda bristu guru barbena walbena ndeke nya jinin yu ndeke ju walbena oji jodu markato gali baba du koblistone jodu milisha rabs no mazin demdani milisha post go wa milisha nakate guya to ko milisha jette beta milisha lafa furacha jira duketi furacha jira sukar furacha jira zaiti furacha jira milisha ana si so biti chama ke ni kerike mana panjara na Sistem impitu kabadan mo. Jolle merayu. Asli yang tadi dia, woi kena ma post go juga nama gara-gara. Jolle ada baju dulu baju ada barra fogorta. Ini kanante berera ya curua. Warra ke sate mo di amma to kusle di mana tidak wala. Dia wale. Mana macam aku mate dan tinor angkat ben. Inde, elo mana negara tinjere. Inde, mana ni badde si dah wala ajra. Mana ada wala mana sudah besok masih dah wala. Dah besok di mana tidak wala tahu jirra. Toko dah wala tak bakal di si dah wala niu. Ujira nama kutu internan tengah jodoh kan lebih terlalu gede. Parking ko jeda. Astana gajo jeda. Markato kala baba da kodana ma bita de mati. Inde ujira ne mani makina micha. Labiya jo jeda. Teras kabari ta. Boleh atas teras kabari nuko parking ge gani jodoh nura ko shantama mane makina na baru ber. Amne makina amad amne biro galle bautu ko shantama ka fara parking ge. Ujira arta asa. Dekama ka accounting ki banki ke te se ordu kapta mate ordu kapta. Ejira ni barat terkamat ya ate intana juga mana jaru kau dah intana wabu kesu kau dah di semintoch armata ujeda uji bayi teroji lah mafunya teroji astana gaji raja kabe zabanya raja kabe milisha uji cumberi vida bar
yeroo jechuudha muudiin afaan tokko hin deebisaa foon haadha kooti maalis namni akkana foon haadha kooti amma hiriyaan koo tokko jira ganamas gargalas amma saayii 7-5 rafa maaliif raftan naan hojjedhees faayidaan dhabee wanta guddaa sammuu koo hojjechiisuudha bakka sammuu koo hojjechiisi mila maddii gara gartee nama maddii nama furuun fakkaatu mala nama furuun fakkaatu moo urumti koo kun dur dhumeedha kun dur isa dur dhumeetiyyuu arrabsi meeqaan qurxii meeqaan ol ka'u didi si gala miti nam cal jedhee nama ta'e hin fakkaatiin. Amma ni gada furriin funyaati baafadde kana qabadde wallaalee jechuudha funyaan koo wajjin wallaalee keessa bee funyaan sadii godhadhe kun hundi isaa yoo rakkina dullaan irratti tumame si galamti qoraan coruurraa kaasee qoraan gurguruurraa kaasee even amma guyyaa har'aatti waan nan keessa jiru na beeka kanaaf mootiveeshinii callite mootiveeshinii dhaggeeffatina hojii hojjedha bakkee bultanii beektu tasaabii heddanii beektu bakkee keessa deemtanii kobilistoon hojjettanii beektu bishaan nama waraabdanii beektu uffata nama miicitanii beektu akka hin beektan kanaaf asin jeessa namni qabu irratti immoo intinaan gaina guddachuu barbaadda hojjedho jiike ganama waldaa galgala waldaa iftaan tina maani waldaan kun ndi waaqayyo irratti waan gadar caasu tokko qabu kana booddee dhiisera inni durmaannaa waaqayyo caccabsu dhiisera waaqayyo maal bokkaa obsaa qonnaa kee qottee nyaatta allaqe afeera waaqayyo maal inni beeloftaa inni waduuta qaatti lafa buuta malee waaqayyo sin gaddu kan hojii hojjedhu maal hojjette moona maal buufte maatii keetii maal buufte dirqama bakkaati isa baratte hojjechuu qabda hojjechuun qabdu. So ijoolleen keessa tokko dhugaa waaqayyoo godha yoo barbaadan follow godha like godha comment yoo barbaadan mul'isiise immoo biloo kuna godha. Sitta tolu dhugaa waaqayyoo viidiyoo mucaa kana baay'ee natti tole waan dhugaadha waan horii lafa jirudha kan inni dubbate keessumattuu ijoolleen keenya barumsa guddaa argattu eeta yaada keessumaa yeroo baay'ee viidiyoo fanii fiduurra viidiyoon akkas namatti tolu yookiin viidiyoon irraa baratan waan akkasii dhaggeeffachuun gaariidha. Yeroo hundoo kolfuun gaarii miti dhugaa mucaan kun waama dhugaa jiru haasee waama dhugaa lafa jiru haasee namni irraa bate irraa barata maybe hojiin hojjedhaa jira immoo maybe namooti hojii hojjechuu dirqama waan ta'e jedhu osoo hin taane hojii maatee hojjechuu hojii sagitu abbaan waan danda'u waan fedha isaati waan keessaatee hojjete gaariidha keessumattuu waan ta'e jedhee dhugaadha natti toleera mucaa kana sitta tolu. Halmanee saaqoo lalit bamaatano way gudee samoonun kan qalfe lamani masishaan ta'aa jira. TikTok irra namoota akkasii maal jedhamu way durba miti way dhiira miti maal jedhama astinamee namni akkasii. Keessumattuu TikTok warra akkasitti warri nama arrabsiisu. TikTokii warra akkasitti warri nama jibbisiisu sooshaal. Dhugaa baay'ee namatti tolu jirrammaa jaalala dhugaa haga dulluma keessaatti kana bakka jaalallee haga gaafa du'aniitti nadhamu isa kanadha. Umurii kanatti akkas mataa walii filuu yookiin mataa walii dhawwachuun dhugaa baay'ee namatti tolu. Namni fakkeessu jiru kan.
Kun challenge baay'ee nama toluu fi baay'ee nama bohaarsudha. Keessumattuu sagalee akkasii baasu yeroo baay'ee muuziqaa jalatti hin gala wantoota akkasii yookiin muuziqaa gara dhumaatti dhugaa sagalee akkasii baasuun sagalee miti baasuun baay'ee cimu tokko jira muuziqaa keessatti. Garuu baay'ee namatti tola. Faniidha baay'ee nama bohaarsa. Dhugaa viidiyoo ijoolleen keenya baay'ee namatti tola. ግን አልገባኝም እንዴት አድርጌ ላስገባ ሁሌ አልገባኝም እንትን እንዴት አድርጌ ላስገባ አልተማርክም ልጫንልኝ Gavi guutuu beektu kan reaction irratti godheen ture natti fakkaata TikTok irra baay'ee naannaa ture garuu riitimiin kun yookiin keessi gaafa kilaasikaal yookiin muuziqaatti gashaa baay'ee namatti tola. Gavi guutuu beektu baay'een keessanii wangeelaawwiidha garuu namoonni baay'ee jaalladhu interview isaa dhaggeeffadhe namoonni baay'ee natti toludha. Namoonni baay'ee jaalladhu Gavi guutamaa jechuun. Viidiyoo isin qaade kana fakkaata akkatti baartaa abdii guddaa sirraa qaba yeroo biraa viidiyoo biraatiin nagaatti deemti namoonni eegamaa subscribe godhina daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada yaada qabaattan koomentii godhaa laayikii godhaa hiriyoota keessan share godhaa si jechuu barbaada yeroo biraa viidiyoo biraatiin nagaatti deemti nagaan